يلا مالك كتر Alhamdulillah, sekolah ini amma tu biar si sebelumnya sekolah malku ni ada semua tajam kalau ini tu macam ni seorang kan ini khasnya itu buku buku ni biar tu baru macam bagaimana lagi kita mana kita tanpa itu. Aye. Masih cuba baru untuk kau, kalau kasih ada yang tahu, ada yang sama kasih ada dah. Untuk agar bukan kerja kami terhati. Admin sama kasih sebenarnya hampir sebenarnya ada baru kepingin sama kasih lawan tu anti makasih lawan tu ni aku dah semua tu itu. Why belum untuk saran saya jalan itu tidak ada yang mengucapkan dengan ironi saya nggak gitu. Why karena ini sesuatu sebetulnya perjalanan kita orang yang kita mana yang makan itu kita mungkin orang dah ini masih kita biru, mana ini kada kena tu company biar perjalanan ni ada mati akan dia gitu. Apa yang makin ada kanan dia ni begitu yang nasumnya aran yang dia apa betul betul dua itu itu ada tadi saya antri fakirnya ni anak kita mana ni lagi akan berbalik kau pasti umat kita lah umat Allah umat orang macam ni mati dua orang tiga orang pun wangser ni betul ni Orang itu saya itu pakainya besarnya, berbeza serata benda. Perlu orang terjadi sama mana. Kita baru baca sama orang itu dapat dulu. Obrolan ni wei anak cuci anak cuci. Awal bek itu kan bek, awal bek itu ya, awal bek itu aman itu dan. Obrolan itu kita pakainya begitu. Seorang ni, anak kambing itu baru, berani itu kita baru. Lalu dah boleh diraca terus. Mana tu kita boleh diraca terus itu. Obrolan itu sama abu dendam itu orang tak berteman lagi. Makin mau berkabu berpura saja abu mana. Berkabu berni saya itu orang berkaya orang tu orang berteman kan itu ada gitu. Wai makin sawai ni kita na ini berkabu jadi mana gitu kan itu cara. Kan ini kamera ni ragaman ni jalan macam apa saja. Amma pakai tu ane baru kita ni tanah nak berpacu. Mali begini. Untuk membuat keputusan apa ni kenapa kita ni kamar ni boleh nak memang macam ni. Untuk membuat ada yang sama ada. Bagaimana ya kan? Itu apa ya? Jadi macam kan bagaimana ni saya fikirnya macam kan wajar pun pada tu wajar pun kan dia cakap itu ni acara kita gaul bro dua itu orang tu. Corona itu negara rakyat berkenaan udah untuk kawasan itu dibagi sih. Malaysia makati amount kasih argumen besu. Udah nak kau kita lepas itu wangar bisa lepas betul. Mana kami ketua senal kuasa. Karena kita telekomi kami terima dulu. Karena ragaman jalan umat Tuhan kita kadang buat berapa bentuk polisi juga. Kambrano Syakirun biraman dua syakirun kara kuda satu semua ada pada normal orang ni lama lagi tu orang ni pun hindi sarang ini bisa tu ini itu cuma kamera dah tu tu ya kisah ini orang sahaja ni tinggal semua kana amare ada ni tu dia awal tu kana jadi mal ni amma agak ada kanawan kami apa itu ada ni kamera ya itu apa ada kamera dia tu ya kan tahu Anamma namni tokko abaluun yakkamaan jedhu osoo hin taane garuu ragaan mana yaalaa akka ba'ee odeeffannoon jira. Odeeffannoon kun immoo ati sama dubbachaa jirta. Ragaan mana yaalaa xumurameera jettee. Ragaan mana yaalaa erga xumurameeti immoo amma ganaa shakkii qorannoo minaamin baay'ee dheerateera guyyaansaa. Si galee dhimmi qoratamee wanta adda ba'e tokko amma kana dheeratee lafarra harkifamuun irra hin turre. Maaliif hawaasni haqa kana eegaa jira nutti himtu jedhee eegaa jira. Sinista ta'uu maatii isaas hiriyoota isaa warra kan biraas hawaasni eegaa jira si galeera እና keezii garaagaraa taasifamaa jira shakkii garaagaraa nama gidduutti uumamaa jira warri kaanii lakki warruma itti dhiyaatantu mucaan tokko turte yeroo inni du'e sana hiriyootuma isaa warra wajjin deeman nama afur nama shan jettee kana isaa turte dhugaa jiru viidiyoo wajjin baasaa itti amma yoona wanti ba'e tokko hin jiru warri kaanii hiriyoota shakkuu si galeera warri kaanii qaama kan biraa shakkuu garuu immoo odeeffannoon hanga ammaatti ba'aa jiru immoo
akka kana akkan taanedha karaa kana akkan taanedha namaanis akkan hin ajjeefamnedha maaliif obboleessi isaa gaafa guddataan gaafa haasaa ture hin waraanamne jedhe wanti tokkoyyuu lafa waraaname tokkoyyuu hin qabu jedhe namni kan biraan immoo akka harka namaatiin waraanamee akka inni du'etti haasa'amaa ture siigadeera kun immoo adda ba'uu wanta qabuuf hawaasni isa kana beekuu akka qabuu fi yeroo baay'ee namni waan baay'ee dubbachaa turee fi maaliif nama hundumtuun jaallataa mucaa kana hojii aartii sana hundumtuu hin hordofaa እና ituu uummanni akkasitti hordofuu lafarraa harkifamee akkas gaafa jedhamu namoonni kan biraan immoo odeeffannoon jiru warri kaanii maallaqaa ittiin funaanaa jiru jedhanii haasa'uu siigadeera kun hundumtuu immoo akka ifa ta'uu fi namni hundumtuu akka adda baafatuuf odeeffannoo qulqullaa'aan tokko jiraate sanarratti namni hundumtuu irratti walii galee akka taa'uufidha. hanga yoonaa eegamee sababii dadhabeen fa'aan kan laayivii kana seeneef. Adaga amma ni rawan kanan be kanan ni sabab mo jalla to si jata ba sida dan sa kan te mal mal yakka de nan be kun ni ma dan le kun kan ani amma ru dan sa bo tele de ni yana dan sin marba de si yadu man man ki le sayal ni marba amal le sayal ni ni sayal to garu wontu gudan abander bar de ya sa dan da sakita de de sun da ni ki ni kan barban sakita na asa man kana fo ni de sirat kalati sirat ni akata san ani ba ki ta ta ko anga da da ko to mutum dere sirat to ko ran ran an seru to ya sa mal mal ko ko to pakenya su kamati bukana ka gere mal mal ni mutum sun le warra da amma kana yi ma ka tana da amma da abu ce labra ge na abdo wala ni bidu bidu ka ko kinne tistu obele ko rawi ci annani odanna kana fara wali gira bidu ya ta kana da ta mara wala da tirati ma tin ta da kana mal du mawli bidu ini sih betul berbeda dengan sepertinya ragami daerah kan bukan apa mana apa ragam itu itu mereka berbeda karena kedua yang kira jalan ke kereta bisa polisi yang kerja begini itu nama orang itu mana bayi itu betul bisa hundar ini orang hundu mah akan juga itu makan berbeda itu ayo itu itu anggur pun nak boleh jadi anggur mungkin itu mah ini kenapa Ikan ini dulu masih terus dulu terus nama ada dalam jasa ini kata nama itu nanti mah ini itu kan ini sudah dikenal orang jangan ada kamu itu ini itu mereka ada betul sih dalam ini itu sudah kita ikan itu warga timur kanan tanah itu kau berjasa cuman ikan itu sudah mungkin lihat kan amo boleh kalau kan dia rakyat customer betul ini radang sini raga ka bagaimana ikan mandi itu betul wani hak ada ragaa qabatama gosa garaagaraa amma shakkiin namaa kun illee qorannoo raabsifameeti argamu ragaan mana yaalaa jechuun wanta ka'u tokko jechuun ragaa mana yaalaa caalaa ragaa qabatamaa kan biraan hin jira itti yaaddaa jechuun qaamaan annasaarra miidhaan wanti waraanamee hin jiru kan inni ture mucaa durbaa wajjiniinidha ciisichaa keessadha miidhaan namni alaan waraane miidhaa kan biraan erga irra hin geenye ta'eeti wanti keessaa ta'e immoo wanti qorannaa keessaa ta'e immoo karaa fayyaatiin qoratamee bira xumurameera kanaan alasti meedoo wanti ragaa dhiyaatu kan biraan wanti barbaadamu maaltu jira jettee yaaddati. Kan jechuun amma fakkeenyaaf ministeera kana waraana miidhuus qabaatu maal amma fakkeenyaaf isaan jechuudha kana amma namni waraana miidhuu lama jira kan kada kanatti itu waraana miidhuu namni jedhee dubbachuu danda'a garuu addaan bara qarbii maal sun akka jiru ta'e wanti kana arragaan qaba kamaan jira waraana miidhuu kaayyuu wanti waraana miidhuu kaayyuu midhaan kun wanta riisuu dhibuu danda'a wayii bukaansaar kana maan dhibuu danda'a kallattii garaagaraa miidhaan dhibuu danda'a intalli bukkee jiraachuu dhibuu dandeessi wanti kura bakka kamaan wanta nama hojii sababta wanta nama hojii bakkee haamilii nama dhuunfaa nama wanni qaba kamaa tokko jiru wanta isa kana matti deemamee kan mirkaneeffamu kaan waraanaan jira kaan waraanaan jiranii kun jiran adda ba'a. Kun akkamitti adda baadanu akkamittiin jechuudhaan ragaa wanti waraanameef waraanamnee koo kana booda erga awwaalame awwaalcha keessaati ba'amee gana adda ba'amoo kun ikkoo wanta qoratamee mana yaalaa keessatti hospitaala keessatti qaamnisaa ilaalamee cheekii ta'e hin waraanamnedha mee wanta irratti walii galamedha. Obboleessi isaa kan cheekii godheedha sii galee namni hin waraaname jedhu immoo ani argeera waraanameera namni jedhu immoo achis ba'ee waraanameera kan jedhe tokko iyyuu hin jiru. Kana jechuun hin waraanamne jechuudha. Erga hin waraanamne ta'ee wanti kuni wanta qaama irratti rakkoo miidhaa irra ga'ee miti jechuudha. Wanta intarnaalii yoo ta'e malee. Wanti intarnaaliin immoo fakkeenyaaf amma odeeffannoo hanga ammaatti dubbatamu irraati
qoricha kan haasame qoricha fayyaasaatiif miidhaa qabu fayyadameetu qorichi sun miidhaarraan geedha kan haasamaa jiru jechuudha. Miti waraanameera yoo jedhame immoo ganaa kana booda qorannoon qoratamu jira jedhee yaadoon sii galeera xumurameera qorannoon kan mana hospitaala keessaa ganaa reeffa baasanii qoratu miti kana booda waraanameef waraanameera inni suusaa qaamni isaanii maal tokko irra geeyyu Ande kan cheekii godhee reeffattiin obboleessisaa cheekii godhee waraanamne jedhee ka'ee akkamittiin ragaa nama kan biraa isa obboleessisaa caalaa ragaa kana caalu jira itti yaaddaare mana yaalaa sikkoo ogeessi waraanameera kan jedhe tokkoyyuu hin jiru ammaatti ragaan ba'ees immoo akka inni waraanamneedha hanga amma odeeffannoo an qabutti anaaf kannaan galle namni tokko ajjeefamee yookiin du'ee reeffisaa qoratamee reeffisaa bakki waraaname tokko iyyuu hin jiru taanaan akkamittiin kun rakkisaa ta'a akkamittiin ganaa qorannoo biraa barbaachisa. Kun obboleessisaa mirkaneesseera utuu waraanamiin akka inni du'ee jechuudha. Kanaan alattis immoo amma ammaatti odeeffannoo an qabu jechuudha. Odeeffannoo eessaa argitee akkas jedhu qulqulleessuu utuun qulqulleessii madda isaa eeruun barbaachisaa waan hin taaneef garuu hanga odeeffannoo qabutti qoricha fayyaasaa irratti miidhaa qabu fudhatee jennaan qorichi sun isa miidhee malee waraansi inni waraaname hin jiruudha odeeffannoo hin jiru jechuudha. Maaliif kan inni du'e nama kan biraatu waraanee miti akkuma namuu kamiyyuu beeku hoteela inni keessatti du'es beekamaadha. Saatiin achi keessa tures beekamaadha. Mucaan wajjiniin tures immoo mucaan durbaa sun to'annoo poolisii jala oolteetti amma gadhiifamteettis jedhu aayidoon non beeku sana qulqullummaa isa garuu to'atamteetti wanti hundumtuu wanta bakka ifaadhaa jechuudha sii galeera. Qaama fakkeenyaaf jechuudha amma odeeffannoo dhageessa akka jette waraanamni jette animmoo odeeffannoo waraanameeraa fi waraanamni odeeffannoo akkuma kennee garuu mana yaalaa ragaa qabatamaa sana mana yaalaa kan inni amma gaafanni gosin qaqqabe malee jiran jiru. Mera waraanamni immoo yoo mana yaalaa irraa ajjeesuu danda'a malee waan inni agarre tokko akkamiin karaa Tole hanga ammaatti ati karaa gama keetii wanta ati qulqulleessitee jira wanta ati maatii irraati tole maatii wajjin haasa'an ture jettee maalirra geessaniittush gara keessanii. Gaafatamee wanta kanaan dura mana yaalaa dhaqee beekaa dhukkubsatee beekaa isaanii qorannoo isaanii kana biratti waa'ee isaanii gaafatanii kana hundumaa walitti qabanii kan isaanii kanaan oduu amma kan isa dhufutti beellamanii irraachuu kan anneen gaafannee adeemsa gosa keessa darba oolee abbaa isaanii lubuutti keessummeessa osoo hin taane nama kan nuti beekamneetu yoo isaan beellaman duwwaa ta'uu taane isaan hin beellamin namni gaafataa qabu gaarabbii. Okay, hayyee kamis rufutti kan sin beellame mana murtiidha moo qaama kam? Adda addaayyuu irratti ittiin dabarre. Qorannoon kun mana yaalaa dhiyeera kan inni isanii gara mana murtiitti darbatte gara mana qabeenya poolisiitti darbatan malee dabarree faayinaa waan jiruuf. Hayyee kamisaa kan dhiyaatan taanaan kamisa booda odeeffannoo tokko isinirraatiin argannaa jechuudha wanta qulqullaa'e. Akkuma qabu obboleessa isaa biliyyaa seera. Waan ta'an qabatu isa barraa fuudhee aadisee inni miidiyaa akkamiin dubbata jechuudha. Waan baay'ee seera. Amma kanaan dura miidiyaan baay'ee akkasuma televezyiinii
بيصير بدنا ما نقدر لكن إني مشان حتى إيه قال ماله بدي بتفكر إني بدي نك وبعد سامو ما لسه ما لين ما بعرف تمام Hayyee yaa hawaasni dhugaasaa eegaa jira. Maaliif erga qorannoon xumuramee erga harkaa baramee wanti jiru maaliif hanga yoonaa odeeffannoo sirrii ta'e nuuf hin kennin turtanii namni shakkii garaa garaa keessa taa'ee maaliif taa'aa kan jirudha hawaasnis kan jechaa jiru. Egaa isinis kamisatti erga isin beellamanii kamisa booda wanta qulqullaa'aa tokko nu biraan geessu jennee abdannaa sinirraa hin dhagaasi atis taanaan akka hiriyaatti obboleessaa daawwitis akka obboleessaatti maatii miidiyaadhaaf ibsa gootu jennee abdanna. Hayyee danuu yaada kee sheerii waan nu gooteef ulfaadhu. Hayyee yeroo gaarii.